Magaalaa Adaamaatti sagantaan cufiinsa wal dorgommii kubbaa miilaa gannaa gareewwanii taasifame. Sagantaa cufiinsa wal dorgommichaa irratti miseensi caffee Oromiyaa fi itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii magaalaa Adaamaa Aadde Aminaa Inkush akkasumas itti gaafatamaa waajjira dargaggoo fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoo dabalatee aangawoonni sadarkaa adda addaa irra jiran argamaniiru. Deeggartoonni gareewwanii fi hawaasni kutaa magaalattii adda addaa irraa dhufuun daawwatan waltajjicha midhaagina addaa gonfachiisaniiru. Dorgommichi gareewwan kubbaa miilaa 33 gidduutti ji'a tokkoo fi guyyoota 15f gaggeeffamee jedhan itti gaafatamaa waajjira dargaggootaa fi ispoortii bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qaabatoo. Haalli itti dorgommichi gaggeeffamaa ture almost ji'a tokkoo guyyaa 15 oliidha. Ji'a tokkoof guyyaa 15 olii kana keessatti gareen jiddugala kanatti dorgomaa ture garee 33 gareen 33 akka waliigalaatitti miseensota hedduu akka qabatu tilmaamuun nama rakkisu. Kaayyoo dargaggoonni yeroo boqonnaa iddoo hin malletti dabarsuurraa baraaruu fi taphattoota abdii borii ta'an horachuu qabatee kan gaggeeffame dorgommichi milkaa'aa ta'uu kaasan. Egaa kaayyoon itti qabanne tokkoffaan ispoortii lafa qabsiisuudha. Jaalala uummata keessatti uumuudha. Inni karaa adda ta'een hamma nuti karoorfanne olitti mirkanaa'ee jira jechuun danda'ama jechuudha. Sosochii uumameen hawaasni magaalattii dambalii addaatiin dirreetti argamee daawwachuun humna ispoortiin jaalalaa fi tokkummaa uumuu irratti qabu agarsiiseera jedhan. Hawaasni iddoo haalli mijataan hin jirretti dirree irratti argamuun daawwatee fi hirmaatu rakkoolee iddoo oolmaa dargaggootaa fi sosochii ispoortii mul'atu salphisnaan hirmaannaa dachaa taasisuu akka danda'u ibsan obbo Mulgeetaan. Uummanni magaalaa Adaamaa kan naannoo Gooroo kana jiru qofa osoo hin taane guutuu magaalaa irraati. Abbootiin qabeenyaa, namoonni gurguddoon, aangawoonnii fi dargaggeessi dubartiin karaa amma ajaa'ibsiisaa ta'een saganticha kana itti dhiyeenyaan waan hordofaa tureef sagantaa baay'ee hawwataa fi ajaa'ibsiisaa uummanni fedhii isaatiin teessoo isaa mana manaa guuree haala mijataan taane keessatti inni kun mana namaarra koree inni kun mukarra ol koree karaa adda ta'een sagantaa hordofaa ture waan ta'eef naamusni isaa immoo baay'ee kan ajaa'ibsiisudha. Caasaan nageenyaa tokko naannoo kanatti hin jiru. Ofii isaatii waan jaalatu waan ta'eef fedhii isaatiin dhimma gaggeeffamaa jiru irratti haala nageenyaa rakkoo nageenyaa tokko malee manni dammaqinaadhaan hirmaatee naamusaadhaan jaalala kubbaadhaaf qabu ifatti itti kan agarsiise jechuun danda'ama. Dirreewwan ispoortii magaalattii keessa jiran waraqaa ragaa qabiyyee kennisiisuu fi misoomsuu irratti xiyyeeffachuun ni hojjannaas eeran. Egaa dirree kanarratti karoorri nuti bara kana qabanne karoorota bulchiinsi magaalaa akka nu misoomsu qabanne keessaati isa tokkodha. Bulchiinsi magaalaas nu qabatee jira. Jalqaba irratti ragaa abbaa qabeenyummaa lafa kana mirkaneessifachuudha. Itti aansinee immoo lafa kana misoomsuudha jechuudha. Isteedoomii jiddugaleessa taatee uummata naannoo kanaa karaa ammayyaa taateen akka tajaajiltu kun qophii guutuu xumurree jirra. Barana milkeessina jenneeti kan qaban. Taphattootaa fi deeggartoota keessaa kan dubbifne yaada kennaniin. Sagantaan kakkanee qophaa'u faayidaan qabu taphannoonni kilabni hin seenne asuma kilaba seenuuf baay'ee carraa ni kenna. Taphattoota baay'ee dammoo bahanii jiru kilaba kana keessa dorgommiin kun baay'ee gaariidha. Itti fufuu qaba jedha.